Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaa falmoolii keenyaa yeroo hundumaa kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa falmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa sadaffaa kitaabolee kakuu moofaa kanneen jedhan barachaa akka jirru ni beekama. Barumsa kanaan kutaa darbe kutaa 23ffaatiin raajiiwwan kanneen jedhaman 16 keessaa raajii 5ffaa kan ture raajii Hoosee seenaasaa akkasumas immoo waa'ee kitaaba isaadhaa ilaallee kan dhaabbachiisne. Hanga ammaatti egaa waa'ee kitaaba raajotaa keessaatu jalqaba irratti kitaabolee raajota warreen gurguddoo kanneen jedhaman arfan kitaaba raajii Isaayyaas, raajii Hisqiyeel, raajii lammaffaan Ermiyaasidha, raajii sadaffaa Hisqiyeel, kan afuraffaa Daani'el baranne. Isa booda immoo raajota xixiqqoo 12 eegaluudhaan isaan keessaa kan jalqabaa kan ta'e raajii Hooseedha barannee kan jirru jechuudha. Walumaa galatti raajota 5 baranneerraa guyyaa har'aa kutaa 24ffaadhaan raajii 6ffaa kan ta'u kitaaba raajii Amoos jalqaba waa'ee isaa deebi'ees immoo kitaaba isaa ni ilaallaa jechuudha. Waaqayyoo akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan raajii Amoos jennee yeroo eegallu akkuma baratame dursinee waa'ee raajichaa waa tokko lama seenaa isaa matee dubbanna. Itti aansinee immoo kitaaba isaa ni ilaallaa jechuudha. Amoos jechuun hiikkaa kitaaba isaarraa yeroo kaanu ba'aa hiikkaa maqaa isaarraa yeroo kaanu ba'aa jechuudha hiikkaansaa. Amoos jedhamee namni yeroo waamamu afaan Oromoodhaan hiikkaansaa ba'aa jechuudha. Kitaaba qulqulluu gaafa dubbisnu maqaa kanaan kanneen waamaman namoonni 3 ni jiru. Namoonni 3 jiru. Kan jalqabaa dursinee akkuma baranne abbaa raajicha Isaayyaasidha. Amoos akka inni jedhamu. Raajii Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 1ffaa irratti bakka isaatti ilaallee dabarreerra. Kan lammaffaa immoo mooticha Amoosidha. Ilma mooticha Minaasee jechuudha. Kanallee bakka isaatti ilaalleerra. Yeroo kitaaba seenaa yeroo kitaaba moototaa barannu mootota ilma Solomoon kan ture Roobiyaamii booda warreen dhufan Roobiyaam akkuma Solomooniif akkuma Daawit saboota guutummaa bulchuudhaaf aangoo qabateera. Booda irra garuu saboonni kun bakka lamatti qoodamaniiru sababa namichi ofuma isaa rakkoonni uumeen jechuudha. Yihuudaadhaaf Israa'eel jedhamanii qoodamaniiru. Gama lamaanuu mootonni 20 akka isaan mo'an baranneerra. Isaan keessaa mootota warreen Yihuudaa 20 tarreessineerra. Innaa 20 keessaa 15ffaarra kan jiru Amoos jennee kan dabarre inni kun ilma mooticha Minaaseedha. Mootii Yihuudaa 15ffaa waggaa 2 kan bulchedha. Lammaffaa moototaa boqonnaa 21 lakkoofsa 18ffaatti maqaan isaa galmaa'ee ni jira. Kan sadaffaa immoo raajicha Amoosidha. Namoonni kun 3 kitaaba qulqulluu irratti maqaa wal fakkaataadhaan Amoos jedhamanii barreeffamaniiru. Bakka tokkotti Amoos kan jedhu fakkeenyaaf abbaa Isaayyaas Amoos kan jedhu ilaaltanii
raajicha Aamosidha kan jenne yookiin immoo mooticha ilaaluudhaan raajicha kan jenneedhaaf isaan kana beekuun barbaachisaadha. Gara raajicha Aamositti yeroo deebinu raajichi Aamos akka tufiitii mana kiristaanaa keenyaa kaa'utti abbaa isaa Teenaadhaa fi haadha isaa immoo Meektaarraa kan dhalatedha. Maqaan isaanii kanadha. Aamos raajummaadhaa fi osoo hin waamamin dura hojii biraa qaba ture. Tiksituudha. Dursinee boqonnaa tokkoon akkuma barannee dubbanne turre. Tiksummaadhaa kanneen waaman kan akka Aamos jennee dubbanneerra. Aamos ofuma isaa dubbateera. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorratti ni argannaa kitaabuma isaa jechuudha. Akkasumallee boqonnaa 7 lakkoofsa 14 yommuu ilaallu tiksituu akka ture dubbateera. Akkasumallee maatiin isaas dhimma kana duukarra dhimma raajummaa lubummaa duukarra walitti dhufeenya kan hin qabnedha dhugaa dubbachuudhaaf. Haa ta'u garuuti haala kanaatiin dhalateeyyuu maatiin isaa warreen nebiyaatti tawaadidaniyyuu warreen lubootaas tawaadidanii malee inni garuu achuma keessaatii bakkuma tiksituu sanaa keessaadha. Dubbachuudhaaf kan isa rakkisne beekuudhaaf kan isa rakkisne akkasumas raajii dubbachuudhaaf barsiisuudhaaf kan isa rakkisne ture. Waaqayyo kennaa inni kenneedhaafiin tajaajilaa ture jechuudha. Dhalatee kan guddate Yihuudaadha. እንግዲህ Yihuudaadhaaf Israa'el yeroo hundumaa adda baasirratti beeka. Yihuudaatti dhalatee guddate. Booda garuu akka barsiisuudhaaf kan ergame warreen kaabaafis dabalatadha. Keessumattiyyuu raajiin isaa kan inni ibsu warreen kaabaadha. Warreen kaabaa jechuun Israa'el jechuudha. Warra naannoo Semaariyaa jiraatan. Raajii isaallee kan dubbatame isaanumaafidha achittidha. Warra Yihuudaadhaafis immoo wanta dubbate ni qaba. Baay'een isaa garuu kitaabichi kan inni dubbatu waa'ee Semaariyaa, waa'ee warreen Israa'elidha malee warreen warra Yihuudaa miti. Dhalatee kan guddate garuu asuma Yihuudaatti ture. Gara sanatti kan deemedha. Raajichi kun እንግዲህ raajii dubbachaa kan turee fi barsiisaa kan ture xiqqoo raajota hundumaatiin durseeti inni kan jiru bara mootii Yihuudaa Ooziyaanii fi mootii Israa'el Iyorbiyaamidha. Bara isaan kanaatti kan inni raajii dubbachaa ture jechaadha. Ooziyaan jechuun Isaayyaas kan inni sodaatedha. Isaayyaas sodaachuudhaan Ooziyaan mana qulqullummaa seenee ani yoon ixaana aarse malee jedhee aangoo lubummaa osoo hin qabaatiin yeroo inni seenu kan akka Isaayyaas turaniiru. Innaa Isaayyaas fa'aa hin sodaatanii kana booda waggaa isaatti Ooziyaaniin du'ee rukutamee du'ee waggaa isaattidha Waaqayyo Isaayyaasiin dubbachuudhaan raajummaadhaan gara barsumaatti kan isa galche jechuudha. Innaa intinaan garuu Aamoos garuu bara Ooziyaan kana mataasaa lallabaa barsiisaa tureera. Ooziyaan Yihuudaatti mo'ee akkasumas immoo Israa'elitti immoo Iyorbiyaam yeroo isaan mo'an bara isaan kanaadha. Barri isaa naannoo bara 787 hanga 735 gidduudha. Bara inni jiraate jechuu keessa hin taane bara inni lallabaa ture, bara inni barsiisaa ture jechuu keenyadha. Bara isaan kana mootonni kun bara isaanii akka ta'e innumtuu ofiisaa dubbateera. Aamoos boqonnaa tokko lakkoofsa tokko yommuu dubbisnu bara Ooziyaan Yihuudaatti mo'ee akkasumas immoo Iyorbiyaam Israa'el bara mo'etti sagaleen Waaqayyoo gara Aamoos dhufe jechuudhaan eegala. Innaa bara namoota kanaa jechuudha. Kanarraa kan hubannu maalidhaa? Raajota hundumaa keessaatu 16 isaanii keessaa dursee kitaaba kan barreesseedhaaf barsiisaa kan ture Aamoos ta'uu isaati. Aamoos dursee kan jiru taananii kan akka Isaayyaas kan akka Miikiyaas gara fuulduraatti kan baran isaan kan akka Hooseefaa walitti dhiyoo turaniiru. Garuu Aamoos hunda isaanii dura dursee kan jirudha jechuudha. Kanaaf isa kanatti naa qabannu. Salphaadhumatti seenaan isaa kanadha. Waa'ee boqonnaa isaa ilaalchisuudhaan akkamitti akka inni boqotee yookiin wareegamummaatiin darbee yookiin dulloomee boqotee kan jedhu seenaa irratti waa tokko hin ibsamne. Sinkisaarri mataan isaa iyyuu wanta ibsee hin qabu. Waa'ee seenaa Aamoos jechaadha. Akka inni barsiise, akka inni lallabaa ture, mul'atoota inni arge, akkasumas raajii inni dubbachaa ture, barumsa inni taasise kana qofa ibsa. Kitaaboleen jiran kana ibsu. Waa'ee xumura jireenyaa garuu kan ibsu hin arganne jechuudha. Gara kitaaba isaatti haa deebinuuti. Kitaaba raajii Aamoos kan jedhu haa ilaallu. Kitaabni kun kitaaba raajicha Aamoosiin barreeffamedha. Kitaabni kun
raajichumaan barreeffame. Qabiyyeensaa waa'ee murtii Waaqayyoo Israa'elitti kan inni dhufuudhaaf jiru. Akkasumas badiinsa yookiin immoo kufaatii Samaariyaa. Samaariyaa jechuun magaalaa Israa'elootaa jechuudha warra Israa'el jedhamanii. Booji'amuu saboota kanaa mataa isaanii Ingiliz saboonni kun Samaariyaan yeruma isaan booji'aman baddee kan isaan booji'aman immoo Asooriidha yeroo hundumaa akka irra deddeebinee kaasaa turre jechuudha. Akkasumallee waamicha gaabbiidhaaf taasifame kana qabatee kan jirudha. Boqonnaawwan 9 qaba. Bakka 4tti qoodne ilaaluu ni dandeenya. Kan jalqabaa boqonnaa 1 kaasee hanga 2tti kan jiru murtii biyyoota ollaa Israa'el taasifamedha. Biyyoota tarreessuudhaan jechuudha. Murtii Waaqayyo isaanitti taasise tokko tokkoon ni tarreessa. Dhimma kanaa ni arganna. Akkasumallee waamamuu masaayyuu waa'ee Amoos waa tokko tokko boqonnaa jalqabaattis ni arganna. Boqonnaa 3 kaasnee amma 4tti yommuu ilaallu immoo jalqaba kufaatii Samaariyaadha. Ingidiz Samaariyaan akka isheen kufte irra deddeebinee yeroo baay'ee kaasneerra. Asoor saboota Israa'el booji'uu isaatiin gara Asoor gara magaalaa isaaniitti inni fudhatu bara 700 keessa jechuudha. Magaalli kunillee Samaariyaan jechaadha kufteetti. Akkasumallee Israa'eloonni gara Waaqayyootti deebi'uu diduu isaaniis dhimma kanarratti ni arganna. Yeroo baay'ee bara Beetelee bara Amoos ka'e kana keessa immoo xaawotiidha waaqeffamaa kan ture. Iyorbi'aam abbuma isaarraati kan fudhate sana kallattii itti fufee xaawotiin akka waaqeffamu taasiseera. Israa'el keessatti jechaadha. Waaqayyoon barbaacha mana Waaqayyoo barbaacha gara Yerusaalem akka isaan hin deemneedhaaf achuma Samaariyaatti maal taasise mana xaawotii qopheessuudhaan xaawotii hojjechiisee akkuma isaan achitti Waaqayyoodhaan galatee xaawotii kana waaqeffatan taasiseera. Kaayyoon isaa dhimma amantaa miti dhugaa dubbachuudhaaf dhimma siyaasaa ture. Maaliif saboonni kun mana Waaqayyoo barbaachaa aarsaa dhiyeessuudhaaf amantaadhaaf jecha gara Yerusaalem deemuu qabu. Manni qulqullummaan Yerusaalem qofa waan jiru jechuudha. Yoo amantaa Waaqayyoo kana qabatan jiraatan maal ta'u? Ni deemu jechuudha gara Yerusaalem. Yeroo deeman kana immoo deemanii eenyu duukaa tokko ta'u? Warreen saboota gara kibbaatti warreen hafan Roobi'aam duukaa warreen hafan isaan kan duukaa eegan tokko ta'u. Innaa kallattii kanadhaan na jalaatii sassaabamanii gara sanaatti baduu kan jedhurraa ka'uudhaan saboonni kun gara Yerusaalem deemuu qabanii amantaa dhiisuu qabu. Asumatti mana xaawotii baqnaaf jechuudhaan haala kaateen mana xaawotii bananii Waaqayyo irratti cubbuu ciccimaa raawwachaa turan jechuudha. Gaabbiidhaaf waamaniiru boqonnaa 5ffaatti kan argannu waamichi gaabbii taasifameera hin didanii kana booda adabbiin isaan irra ga'eera. Adabamaniiru. Boqonnaa 7 hanga 9tti kan argannu immoo tokko mul'ata Amoosidha. Amoos mul'ata 5 akka hin arganii ibsa. Akkasumas immoo abdii bara dhumaa abdiin maalii akka jiru kana ibsuudhaan kanumaan raawwataa jechuudha. Akkuma asatti agarre kana raajonni akkasumas wantoonni asatti barreeffaman baay'een isaanii warreen Israa'el warreen gara kaabaa jiraniifidha. Waa'ee Yihuudaas immoo xiqqoo ni dubbata. Boqonnaawwan muraasatti waa'ee isaaniis argachuu ni dandeenya jechuudha. Salphaadhumatti kitaabni raajii Amoos seenaan isaa duukaa kana fakkaata. Torbaffaatti kan ilaallu raajii Miikiyaasidha. Kana kutaattaa nuun qabannee kan dhufnudha kan ta'u. Har'aaf asumarratti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaa nuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.